السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردوتوتا ولا بوتو بجر جرتو هرا كوبي أدا كوبي بريدا برسيسا كسمس كوبي بشان نسيسو تيتا كوكا بندي أنا كوبي كنس مالي كجت يوته واي جالالا والمغلب واي جريني كنا سينا هجمت كميت قال جلكوا والجنا جنة كميت والفونة أما كميت الجنجر كجرو كان الرا إسني سوى الرابر التنين وفي سمو سينا دا كسينا تورابني فيديو كنا سيرا كاشولة وربنا إسني في سمو ورا والجنا جنا جرو في جورا حالا كمين كميت والفونة دندتني دبرتين مال جالت كجرو نيل هذا دكتور هذا إشي جنا جنا ترتي وأنا أرجسني كودا إسني سوى الريا ماموتو وجنا جنو جبت حالا كمي يوديم تنكرا كمي يوديم تن أرجعوا دندت وانجر إسني ما إسني سمو كسمتي مدلو سي مدته يرو جنا جنا تروسين كيسة ما تسي مدته أنهما تمودته وانجر إسني كنا نوفيسي نرى أسرع كنا جولا كنافو أجسد أقولما تنو جنترا ولا بتو لايك سبسكرايب بدو إن دعتنا إسني جنة كانت تاسي مرو باي نموني دون وان تناماني في جرتي ورقة نانجت تاني سري لاي فيديو باي رت تاني جرتي ورقة كان حاسو سوا برا وكركين برا دي سونتاني أكان دي جكيسو فلالي عسي ودون ناندوفو فيديو في سهرة يوان تيو فيديو دي كادي فيديو تربو مشدي ورابي تكا فيديو ورابي بيكو كان في جكيس كتو فلالا يو حاسي ودون ناندوفو حاسو إن ناندوفو شو كانوا ما أفملي دي مبراتي شي ميتي يو أمو وان تاني جاتي ورقة عسي جاتي كيسة تفندر بوان تيو sirnaan haasaa jechuudha. Kanaaf malee dhimma biraatti miti isin jechuu barbaade. Akkuma isin argitan viidiyoo tokko takkatti ofirraa fuudhetu haasoo jira. Viidiyoo dheeraa akkana kana haasoo barbaade immoo oduu waan naan dhufneef ijaaratti godhadha malee waa'ee biraatti miti. Ammaaf immoo gara seenaa keenyatti isin dabarsina. Gaafa jalqabaa yeroo wal janaa jennu eegaluudhaan namooti barreesse. Gaafa jalqabaa ana barreessee fi akkuma namni hunduu beeku Facebook irratti namni argee hii waliin jechuun jiraan illee akkasuma dhaqee Facebook irratti suuraa kan argee gaafsan suuraa kana Facebook irratti suuraa ishee kan argee suuraa kana sirriitti adda harkisee ilaale natti bareeddee baay'ee jaalladhe suuraa kana lallaalee akka suuraa kanaa jiraatte bareedduu dheedee suuraa kana addaan harkisee suuraa marguu jirta kana jechuudha. Akkasiin lallaalee booda eegasii dhaqee barreessinaan ishee illee na jalaa dubbatte haa ta'u ammoo natti bubboon natti bubboon jalaa dubbattee ta'u na wajjin haasawuun jibbee anillee ittuma dhiisee jibba osoo hin taane bakka hawan godhuun qabu inuma dhiisee yeroo san hiriyaa ishee takka jira mucoo hiriyaa ishee takka dhaqee mucoon sun akkamii eessa jirti heerumti immoo jedheeni gaafadhe ciitii ishii gaafannaan lakkiin heerumnee akkanumatti waa janaa janti malee naan jette achi booda akkasitti gaafsan natti bobboonnaan illee dhiise ani amala kiyyarratti nama fakkeenyaaf waa barreessee fi waan lama jibbaan addunyaa kanarraa waan lama yookaan sadii jibba namumaan waa barreessee fi achuma barreeffama keessa fakkeenyaaf nagaa yoo jedhe nagaa naan jedhee callisuu fi nama osoo hojii haasuu bilbila irratti cufu malee waan jibbu qabu kanaafuu akkasumatti dhiise akkasitti dhiisee suma jaaladhu yeroo san wanni ishii agarraan bakka nama hedduu janaa jantii nan baastu deetuma dhiise jibbaan kan taane suma jaaladhu akkasitti dhiise waggaa tokko meeqa turree na dhukkubee harkii qubni wayii na muramee namni asirra beeytanii booda eegasii sababa sanii na dubbiste dhufte. Dubbistee hojii haasofnee waan ati nas jirtu seenee waan ati maali eessa jira naa jette waan ati jaarmanii jirtu sehee eegasii ammoo jaarmanii yoo jiraatte sin argadhu maal godhaa ifaaje jedheetu akkasitti dhiise malee anillee naan jette hojii haasofnee garuu mee yeroo sana dhimma dhugaa yeroo sana achirratti na argite gaafsan suuraa ati achirratti argite yookaan sitti eessa faana jaalatte. Yeroo duraatti zaman jirtan see akkanumatti ilaalee jira. Suuraa jechuun mattaqaa yookaan siyaasa. Sindagoo mattaqaa hin jaalatu. Bakka keessa geelleen beeku yaani iccitii geellee nama gaafadhallee hin jira garuu tokko. Baay'ee iddoo zantaan hin jira. Kalas mucaan kun nama akkanaati maali yoo jedhanii kalas achuma sitti dhiyaachaa eegalee osoo ofirraa nan argite. Akka fakkeenyaaf nama yeroo jalqabaa nama suuraa kee kan argeeti. Sirriitti qotattii badhaa akka suuraa kanoo jiraatte baay'ee bareeddee si bareechattee suuraa natti keessatti argite jira. Suuraa tokko jira suuraa liggaditti tokko. Jallaati bakka jallaati. Suuraan sun ammallee suuraa tokko jira alaa uffata alaa uffata. Akkasitti na jaalatte jechuudha. Ci booda akkasitti eegasii wal janaa jennu eegallee yeroo wal janaa jennu kana keessatti ammoo isiin yeroo san nama meeqa janaa jentii Harargee nama tokko janaa jentii Arsii nama
lama la nama sadi jana Antare. maali nama jana janti nama shammo jana janti nama shammi yookaan jana janti namoonni siin yeroo san isin jana turte ammaaf maqaalee dhahuu baaduu ni beeytanii akkasiin nama hedduu jana turte ani leenuma beekasuma beeku baay'ee bajaaladha badaa tarii yoo argadde jedhee akkasumatti nama jana ture ana biroo dhuftillee ana si jaaladha boon sanneen afaanuma hojjaa kana biroo ka arsiisa biroo jettella bara mucaa sana akkanumatti muddiin sana yookaan ammoo mucaa kaan kabaale yookaas jira sanillee akkanuma jana baree barri afaanuma hojjaa sana jettee sun Zenne gazzallee. sabuun faayidaan qabu akkas jettee ammoo ni tere maal gotaa sobdatte gaji kun qabu dhugumii mira kun qabu akkas naan jechuun turte garuu ati yeroo maaliif akkas goote maaliif nama sana hunda jala tama dhugaa jechuun tama dhugaa rakkoon qabu ammoo ni tere mee maaliif jala waan saalfatullee hin qabdu tere mee ni tere mee yeroo san nama san hunda maa janaa jentanii iyyuu beekamu caa harargee nama tokko janaa jenta arsii nama lama sadii ijoolleen baalee ana waliin mucaa nama lama gara nama shan mujaa janaa jenta yeroo san ni beekaan gaafa hoyyee so'aan si bilbilaa jiru mucaan baalee tokko iyyuu narra dabarsitee ture mee yeroo san maaliif nama san hunda janaa jedhan Dhugaa dubbachuu jechuudha yeroo san nama hedduun jaallatanii garuu kana dhufellee si jaalladha yoo jedha illee si jaalladhan jedha maaliif gama dhugaa jechuun yeroo san inni dhagaa biyyoota hedduu qaballee dhalaan dhagaa waan dura deemaa jirullee ni argaa nama sodaata yaani ati heeruu wayii fedhiin qabdu jechuudha meeshamaan kan meeshaanis inni gachuu bimayyee ani kun silaa meeshaan dhiqachuu nama san hunda janaa jante nama san hunda keessa maaliif na filatte nama san hunda iyyuu dhiisti anoo akkamii si baasuu dandeenya waan akkasiiti nama san hunda garuu isiin meeshaan dhiqachuu jetti yeroo san yaada nillee hin qabdu na fakkaate inni kamaatillee na arrabsita yoo kan ammoo dhugaa rabbiitti jechuudha waan tokko warri dhiiraa waan isinii gochuu jarri jala shurshur jechuu yeroo baay'eetti bilbiluu maali hin feetu anuma fakkeenya gaafa jalqaba barreessee fiisiinatti bobbonaa hin dhiise waggaa tokko ture osoo wanta kan jedheen jechuudha osoo illee wanta kanaan jedhee waggaa tokko turre eegasii gaafa na dhukkube dhuftee na barreessite maal taatee maal jettee na barreessite achirraa eegalle san keessa illee darbee xiqqoo sii wanni jennaan bakka na rabsa hedduu takka rabsa akka ijoollee ta'a paalesseetan jarri nama wareetti na gumfeetu dhugama isiniin jedha wallaahi nama wareetti na gumfeetu bas wareetti na kun na rabsaa maal godhaa fakkeenya waggaa tokko fa'aa maal jedhee arrabsee xalabaan jirtu naan jedhan ijoolleen maal mucaan gaafsan namni gaafsan xalabaan jirtu naan jette sun asirratti sagalee kan yoo dhagaa garaatti jechuudha xalabaan jirtu kijibdii si sobdii naan jedhan hunduma namaa fuudhee asii dhaqee baay'ee arrabsa akka jaabaatti sanuu achii nama arrabsinaan akka jaabaa arrabsa baay'ee arrabsee hedduu sukkaareessee gaafsan maal taate gaafsan arrabsee bilookii waliin akkam taate dhugamatti halkan jala kan taate dhugaa halkan sana ishii nama akkasii bu'aa buleetti ama dhagayanii garuu laalka amma waan tokko asitti waan tokko jira amma halkan san bu'aa buluu siisan waan beekuu hin qabu silaa siistama wayiitiin bu'aa buluu siisan na barsiiste ta'e natti himte jechuudha eegasii yaani wanni kun hin sobdu bakka dhugaa jette silaan boottu jedhee yaadaaf ture garuu isin ammoo akka bu'aa bulte natti himne ofumaa isitti achumatti bu'aa bulte achumatti ukkaamte achumatti miidhamte kun ammoo isima miidha malee shamarran biraatu jechuudha waan tokko achitti ofii keetii miidhamaa bulte inni waan beekuu hin qabu garuu siistama danda'amin silaa akka bu'aa bulte sanatti garsiifte bakkaan sobdu gartee dhugumatti talabaa jirti jedheetu midhiisanillee garuu isin akkasumatti taasiin akka boottu bu'aa bultee kophaa asii miidhamte jechuudha garuu osoo laalama siistamaan natti himtee jiraatte anillee bakka garteen soban malee micoon tun dhuguman talabaa jirti jedhee ni amanaaf ture isiilee natti himne achumatti fukkaamsitee bilookii jalatti dhuydee cadhistee silaa afaanaanii bulbiltee siistama danda'amin akka bu'aa jirtu natti garsiifte ta'e ni beekaf ture anillee hin beekne fi numa dhiisee bakkaan itti jirtii sobdi jedheetuma maaliif tokko faawwanni shakkiif nama baay'ee janaajjanti ammallee akkasumatti ni bobboonti kanaaf itti jirti ni sobdi akkuma jedhan waan namni jedhe dhugaadha dheedhiise garuu ammoo bira gahuu nama miidhadha waan fedhayyuu namni yoo jedhe waan san haga ofii keetii qabatama argitee bira geessutti oduu namaa hin amaniinni waan jedhullee sumaan isa jedhamu akkasitti eegasii biloog godhee dhiise booda lamaffaa xiqqootti turtee hin dhuftee biloog irraa naa bilbiltee jenni naa bilbilte naa bilbiltee deebitee naa bilbiltee laala ammallee humaa naa bilbiltee wajjin haasofne ammallee hin amanne akkasii booda illee humaa naa bilbilte jechuudha deebite wajjin xiqqoo haasofne ammallee hin amanne xiqqoo tutturree osuma akkasitti guyyaa shan mujaa akkas billee dhukkubeesii ishii dhukkubee mana yaalaa fide baangaalii naasii
Baangaali waliin dalayti baangaaliin sun egaa ishii mana mustashfaatti viidiyoo kana waraabdee na argite viidiyoo kana waraabdee sagalee kanneen wajjin na argite turte egaa ishii viidiyoo kana yeroo baangaaliin kun na waraabdee natti argite anillee ni aman sirriitti amanee akkasumas xalabartullee baangaaliin walii waan hunda haasofnee waa hedduu achirratti booda argee dhuguma xalabaa jiraachuu isii sirriitti dhibaanii batamee silaa baangaaliin sun dhuftee akkasitti mana yaalaa fiddee viidiyoo kana na arguu baattee silaa nama nu ture baangaaliin akkasitti viidiyoo kana na argitee akkasii dhukkubee ciisaa kanatti agarsiiste booda si waliin haasee akkasitti amanee si booda gawal baay'illee waliin jajjanaa jennee gawal janaa jennee hedduu mana karaa turteelleedha ingala maal jettee booda akkuma godhe godhee harkatti galfadhee arrabatti dabalee fi asii yeroo garii arrabsaa yeroo garii ammoo fakkeenyaaf waan tokko jira asitti yeroo hojjaasu waan sirna attaasa waanuma kaayoo waan babbareedaa attaasa yeroo xiqqoo shobsiin dabdullee akka gowwaatti arrabsa kanaaf akkasitti boojee namoota san hunda keessaa dhiistee anuma qabatte jechuudha waan akkasitti jara xiqqoo jala shushurin jedhina yeroo baay'ee bilbiluu hin taatu dhuguma isin jira wardiidhaa waa jala yeroo hedduu deddeebitee bilbiluu fi hin taatu arrabsaallee innaa lafaa ga'ee namni kanuma nama arrabsaan yeroo hedduu bilbiluu fi hin taatu fi jala geennan si tuffachaa deemti yeroo waliin haasofte sirrumaa hojii taphattee hundatti kennitee yeroo kaan immoo akkatti dhooyitee laala garasi lafaan ta'u akkas malee hin taatu godhe harkatti hin deeffadde ni bahaa naan jedhe xalamaa ni bahaa dhufu naan jette ayee jedhee meelee yeroo san xaayif hin dalagu jira dalaga wayii irra jira achitti immoo achitti fiduun natti hin tolu waan ta'eef dalaga rabuun dirqama ture yeroo sanitti ayee jedhee dhufta ayee dhufta rakkoon qabu naan jette ayee jedhee ni dalaga irraan bahee dalaga irraa yeroo bahu edaa isiin eessa deemtan gaafsa isaan haroon fuudhanii deemanii ishee anamatti bilbilu najalaan kaastuu guyyaa beekan najalaan kaastuu aare gubadhee guyyaa lamirree na gubdite kijibtee intaloon akkuma jira akkuma nama shan jalaa jirtu anallee akkasiin na soofte baay'ee takka shawwadamee dalagaa san dalagaa baay'ee bareedudha dalagaa san irraa na baaste dalaga irraa na baaste namirra hin dhufne akkatti na shawwadde jedhee hedduu yaadaa ture baay'ee mataa na dhukkubee hedduu aaree booda yeroo isheen na jala kaastes xiqqoo arrabsee kuma kiyya sakkaa jalqabaatti amma akka duraallee hin goone irratti bilbilan cufannee numa gaggaafatee akkas ta'e akkana ta'e jettee eegalte ana abdii irraa muree ture basin kishibbiina sobdee dalaguma nama shan ijaa jala jalsonitti muudiin irratti qabattee dalaga irraa namaa sidheetuma yaade booda guyyaa meeqaa akkasitti rakkachaa ture akka taate gasheechi kamitti dhufti أنا كانت ويالا فالي ويالا نقرب هذه المتوقع أما اللي قال كله مشارة لا يعرفنا عندي أي جديد مشارة ترى هيرون قبعت أما اللي فلان يجينا تنجيبه مجون تركم تكني تابع هدو تكارل قبت باي عارف جروان قرون قبوبا إنه ما بسي أنا سيمسمو أنا كاتين تو يتروك تجيل أنا مو باي عارف قام يلقون ده مستشفى ده من عندي تقول يلا ما بيقرر من كابولي تكشف تقول إيش تبغى حاجة ده يقول لي وعي قال لي ما كده هو ده ميشا ولا كذا تبيته كشيت تا نم ما لانجر يقول لي ما لانجر وأنا هاسو ده قرر ده مو ده يقول لي تبي كتيم ده هدو تكذب أكمل تكتي مودي أكتي كوات يقول إنه تقارن بيته تقول يلا مريم نان كمله كسبة بقول قام هذا فلش مريم بيته بدي قارن كنا ديماني ما لي دايشوا يقول waan jirullee wallaalee mataan lafti naaf marte inuu dhiisee eegas akka taatee boodarra dubbiin garumurugaatti jijjiiramte haga isiin makiinaa kortee namichi fuudhe naan jedhutti namanne ture eegas namichi fuudhe yeroo naan jedhe akkasitti amanee dubbiin akkasii maamaraafuu akkasitti bira gaetanii malee akkanumatti waan namni isin jedhuufi yookaan mootu shakkiin waan tokko hin raawwatinaa akkasii isiillee akkasitti akkuma waa'ee isii namni taasoo waa'ee isin xalabaan jirtu akkana maarree naan jedhan sanitti waa hedduu haasaa namni fakkeenyaaf yeroo wal jalaa jaltan yeroo dhala takka kaasuu barbaade oduu namaa baay'ee nagahee namni kijibaa jechuudha fakkeenyaaf dhugaallee sumaa itti jirtu waan tokko waan lama ta'e afur godhee sitti mana kanaafuu waan akkasiillee hin amanina
waan tokko yoo namni isin jedhe bakka waan namni jedhe sun dhugama jedhe fakkeenyaaf nama ofiiti yaa mudannoo fi isinitti jira xalabaan jirtu naan jedhanii akkanaa nama bira jirti sagalee dhiiraa biraa dhageenye akkasii maal waa hedduu naan jechuutti ture gara immoo sun hundi soba jechuudha yeroo sanitti dhugaa see baay'ee arrabsatu ture isiillee immoo akkuma anaan jedhan kanatti isiillee jechuutti ture biran deeminii mucaan sun dirriyeedha beerataan itaan buusee akkasitti akkana godhaa sitti taphataa maarree maal jecha turanii mee maal fa'aa isin jira fakkeenya maal fa'aa isin jira biran deeminii ijoolleen dhageetti qabee kun beekaa maqaan balleessini maalaan isaanii biran deeminii barumsaan kun akkana sitti taphatee maali dhaga'uu fakkaatan yeroo sun jaalee keessaa waan fedhan naan jedhan hin dhaga'u. Narraa qaban akkasitti eegasiisiilan gurri cufattee ijas akkasitti oduu namaa irraa cufattee akkasitti na bira geette anillee akkasumatti oduu namaa osuma ni jedhu wanni na amansiisu ragaan baay'ee baay'ee na arfaan akkasitti xalabaa jiraachuu fi amanee haala sanii eegasii wal dura dhufne uumammoota argitanitti wajjin jijjiirraa yeroo gaarii wal aarsaa yeroo gaarii waliin bashannanaa argu kanaan akkasii jirraa ammaaf jireenyi keenya gaariidha akkasitti warri wal jaanajanii jirtan irra guddaan oduu namaati oduun namaa namni tokko walitti nama hidhuuf yaadu jiru yeroo kophaa jirtu dhiisi amma yeroo waliin jirtu kana namni hedduun addumaan siistama addaan si baasuun barbaada malee siistama walitti si hidhuun hin soqu jechuudha namni baay'een harki dhibba keessaa 75 namni addumaan si baasuu barbaada kanaaf yeroo wal jaanajjantan atillee dhiinni dhiiras inni shamaras oduu namni siin jedhu dhibbaan dhibbatti dhugaattee fudhatiin soballeettee fudhatiin dubbisan qabadhuuti booda icciitii kana dhugaa fi soba isaa addaan baafachuuf siistama itti wanni jedhe malee oduma namaa takkatti futanii mucaan sun akkasii siin jedhaniif yookaan mucaan sun akkas siin jedhaniif fiigin jechuudha maaliif fakkeenyaaf mudannoo biyya kanarraa waan hedduu irraa barachuudha dandeettu namni sobaa akkasitti mucaan sun akkasii waan akkasiitti hin fuudhee akkana biyyatti yoo heerumtee maarii taatee namni waa hedduu haasaa kana hunda garuu yeroo qabatamaan bira geette adda baafachuu dandeetta malee oduu namaatiin deemuun bu'aa hin qabu. Kanumaan isinin jenna walaa butuuf subscribe like share godhuu hin irraanfatina. Akkuma isinin jecha barbaade hordoftoota walaa butuuf kanaalii kiyya naaf subscribe naa godha. Subscribe naa godha. No, no, enough to subscribe.